sagalee baay'ee beekamaan dubbadha. Sababi isaa sagalee kana akkan dubbadhuuf Waaqayyo hafuura isaatiin keessa kootti jabeessa waan ta'eefini sagalee baay'ee beekamaan dubbadha. Sagalee ani dubbadhu ergaa warra Filiphisiis boqonnaa 1:27 isa jiruun dubbadha. Si'a baay'ee Waaqayyo hafuura isaatiin akkaataatti mul'atu, garatti mul'atu, hojiitti mul'atu qaba. Hafuurri Waaqayyo akkaataatti dubbatu, akkaataatti hojjetu qaba. Daandii hafuura Waaqayyoo kana hordofne lapheef hafuura keenyaan isa yoo dhaggeeffan milkaa'oo taana. Namni hedduun hin lallabu, namni hedduun hin dhaggeeffatu. Garuu namooti addunyaa kanarraa lallabattis, barsiisattis, kadhannaattis milkaa'anii warra qalbii isaanii yaada Waaqayyootti hidhanii jiraatanidha. Inni Yesus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 6 irratti duraan dursitanii qalbii keessan, yaada garaa keessanii mootummaa Waaqayyoo barbaaddachuutti hidhaa jedha. Yaa qalbii keessan, hafuura keessan achitti hidhaa. Maaliif qalbii ijjiin malee hin ta'u. Phaawulos illee akkas jedha. Annan kadhadhaa qalbiin koo immoo hin kadhatu, annan kadhadhaa qalbiin koos hin kadhata jedha. Qalbii nama barbaada sagalee Waaqayyoo jechuu barbaade. Yoo suuta jettanii na caqastu waldaa warra Filiphisiisiif ergaa ergame kutaan kun akkas jedha. Amma garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhatanii jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibin. Hafuura tokkoon iddoo keessaniitu hin socho'in dhaabattanii yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argame akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufe akkasitti isin argu, yoon dhufuu baadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedha. Isin waanuma tokkollee warra isin irratti ka'an sodaattanii raafamina, jabaattanii dhaabachuun keessan Waaqayyo biraa isiniif kenname. Kunis immoo warri isin irratti ka'an baduu isaanii isin immoo fayyuu keessan argisiisa jedha. Sagalee kana mee waliin ilaalla. Ergaa kana kan barreessu Phaawulos namooti yaada garaagaraa ergaa kana kan isaan kaa'an, namooti komentaatoroonni garaagaraa yookaas immoo namoonni seenaa macaafa qulqulluu akkas ture jedhanii lafa kaa'anii ergaa yeroo jalqabaaf Phaawulos mana hidhaa keessa taa'ee barreesseedha jedhu. Haa ta'u magaalaan Filiphisiis kun ilmi Aleksaandar guddichaa erga biyya qabaate Filippiini tokkummeesseeti Maqedooniyaa irraa yookaan gara sanatti jijjiiramtee jedhaniitu seenaa kana kaasu. Seenaan kun isin fayyisu, garuu beekumsaaf isin fayyada. Kanaaf jedhee waama xiqqoodha. Baay'ee isaa yeroo wajjin deemuuf seenota kanan kaasu. Ergaa warra Filiphisiis kana baay'ee namatti ajaa'ibu. Ergaa kana keessatti waan Phaawulos jedhee barreessu akkas jedha. Waaqayyotu boqonnaa 1 kana jalqaba isaa dubbiftanii Waaqayyotu waa isin keessatti jalqabeedha. Inni immoo amma fiixaan baasutti Waaqayyoon dhiisuudha. Waan gaarii Waaqayyo isin keessatti jalqabe hamma xumurutti Waaqayyoon dhiisu jedheetu jara kana jajjabeesseetu ergaa kana itti dubbata. Kutaa kana irratti waan tokko argina. Maal jedha? Akka warra wangeela Kiristoos Iyesuus fudhatanii jiraachuun ta'uuf itti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibinedha. Yaada tokkoon, hafuura tokkoon, amantii karaa wangeelaa argame akka wal dorgomtan jabaattanii dhaabattanii yoon dhufes yoon dhufuu baadhes kanan isin irraa arguu fedha. Isin immoo waanuma tokkollee warra isin irratti ka'an sodaattanii immoo raafaminaa. Jabaattanii dhaabachuun keessan Waaqayyo biraa isiniif kenname jedha. Kunis immoo warri isin irratti ka'anii baduu isaanii isin immoo fayyuu keessan mul'isedha. Kutaa kanarraati isin hin dhibinedha. Jara kana waan dhibu jira jechuudha. Waan kana keessatti arginu jara kana wanti dhibu tokko jira. Jara waldoota kana namoota Phaawulos ergaa kana barreessuuf wanti isaan dhibu jira. Wanti isaan dhibu asuma irratti ka'a.
isin irratti ka'u namootatti irratti ka'u bara sana akka bara keenya har'aa kana miti. Yesus Kiristoos ilmi Waaqayyoo gooftaadha jechuu keef gatii waan kaffaltuuf rakkisaadha. Kanaaf irratti ka'u. Akkaataa salphaa miti. Akkaataa yaraa miti. Sababii kana ta'eef isin hin dhibinedha. Isin irratti ka'uun isaanii, isin ari'achuun isaanii, isin loluun isaanii homaayyuu isin hin dhibinedha. Waaqayyo biraa waa isinii kennameera. Innis immoo akkasin jabaattanii dhaabattan Waaqayyo biraa isinii kennameera. Kutaa kana keessatti waan tokko godhee mul'isa. Dhaabachuun jireenya amantii keessatti dhaabachuun kan danda'amu yoo Waaqayyo biraa namaa kennameera. Warra Qorontoosiif illee boqonnaa tokko keessatti immoo kanatti hin jedha. Jabaattanii akkasin dhaabattanii Waaqayyo matu godhe Waaquma biraa isiniif kenname Waaqayyo wajjin akkasin jiraattanidha. Waaqayyo wajjin jiraachuun jireenya amantii kana keessa dhaabatanii hafuuni jabina ofii miti. Beekumsa ofii miti. Beekumsi keenya tooftaa biyya lafaa jala waan milisa malee jireenya amantii irra dhaabachuu kan nu dandeessisu humna Waaqayyooti. Humnaaf hafuura Waaqayyooti. Waaqayyo biraa isiniif kenna. Amma isinumti kun hime jabaattanii waan jaboo taataniif dhaabattan miti. Waaqayyo waan jabaa ta'eef isin dhaabe. Rakkina dhibe miti. Rakkinuma jiru keessaa dhaabattan. Hir'ina dhibe miti. Hir'inuma jiru keessaa nu dhaabe Waaqayyo. Lolan dhibe miti. Loluma jiru keessaa nu moosise Waaqayyo. Gaddan dhibe miti. Gadduma jiru keessaa nu Waaqayyo gammachuu nuuf kenna. Ameen. Keessumaa kiristaanonni waan na ajaa'ibu. Rakkina nuyi rakkannu baay'een summii nyaatee of ajjeesa nun ittiin kolfaa deemna. Maal yoo jettan ayyaana Waaqayyooti. Humna Waaqayyooti. Utuu dhaamotu, utuu rakkannu, utuu muddamnu, utuu dhiphannu, utuu bitaaf mirgaan nutti duulamuuti. Halleluyaa jennee deemna. Utuu biddeen dhabnu kolfina. Nama ajaa'iba. Baay'ee isaas irratti kaasuu hin danda'u. Utuu waan nyaannu dhabnuufaa kolfina. Maaliifi? Waaqayyoota ayyaana isaa nuu kenna. Baay'een seenaa tokkoon dubbisa yeroo darbe. Seenaan barruulee xinnoo tokko wantoota addunyaa keessatti dhaloota mudatan namoonni abdii hin qabne akkamitti akka isaan jiraachuu hin dandeenye kitaaba tokkoon dubbisa. Maal jedha? Barooti isaa amma gara fuulduraatti darbaniiru jechuudha. Yeroo darbe keessa namichi tokko doolaara biliyoonii 16 lafatti dhiisee of ajjeese jedhama. Doolaara biliyoona 16 dhiisee of ajjeese. Doolaarri biliyoona 16 isin warra biyya bakkee jirtaniif yoo baay'ee xiqqoo ta'e nuuf baay'ee guddaa ta'uu danda'a. Of ajjeese. Nuyi garuu harka keenya duwwaayyuu abdiin qaba jenna. Abdiin qaba. Kiristoos nagaa kooti jenna. Waaqayyo biraa namaa kennama kun hundumtu. Mee dafee irratti ka'anidha. Lolli kiristaanota yeroos mul'ataadhuma namatti tola. Mul'ataadhuma. Inni amma si'anaa baay'ee isaa lolli kiristaanotaa intarnaaliidha. Eksternaalii miti. Abbaa mooto fari'ata. Of qabuu dadhaba. Of to'achuu dadhaba. Isa sagalee Waaqayyo seexanaaf karaan kenninaa jedhuti of kenna banaa oola waan ta'eefiti ofiima isaa fari'ata kiristaanni si'anaa. Yeroo dhumaa jala akkasuma ta'a. Kanaaf namni Waaqayyo warra of qaban warra dammaqanis ta'a jedha waan ta'eef of qabuu dadhabeeti. Bara sana garuu jarri kun of qaboodha. Keessumaa akkas jedha. Isin irratti warra ka'anidha. Nan gabaabsaa kana dubbachuu baay'een barbaadu. Lammaffaa barsiisota sobaatu jiru. Wanti jara kana dhibu irratti ka'u hin lolamu kan biraan immoo barsiisota sobaatu jira. Lakkoofsa 15 boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti kaan fakkeessuun lallabu kaan immoo hidhamuu koof rakkina kaasuuf lallabu warra siimsi godhan warra waa fakkeessanii dubbatan barsiisoti sobaa baay'ee waldaa kiristaanaaf hamaan seexana caalaa barsiisa sobaati. Amma biyya keenya baay'ee dargaggoota confuse gochaa jiru. Cubbuun raawwatee hin jiru. Waggaa 2000 fuuldura Yesus Kiristoos waa'ee cubbuu keetii raawwatee fixeera. Akni kee kun akka gilaaviitii siin jedhu yeroo fakkeenya sii fudhatan. Ambaasaadariin Ameerikaa tokko yoo dhufee Itoophiyaa keessa jiraate wayyaa ambaasadarummaa uffatee mana haraqee yookaan mana daadhii keessa taa'ee yoo dhuge ambaasadarummaan isaarraa fudhatamu.
Achumaa ka'ee galuu danda'a. Akkasitti fakkeenya badaa fudhatee sammuun dhalootaa kun baay'ee abuse ta'ee jira. Barsiisa hamaadha. Keessumaa obboleettiin tokko walgahii irratti akkasitti. Utuman iddoo aarsaa kana irratti waan barbaade gochaa jiru utuu Yesuus Kiristoos dhufe aayizoo mucaa koo jajjabaadhu ka'i natu sii dhufe naan jedhaa jette. Oromoon gaafa mammaaku hantuutti maraatte durree dhungatti jedha. Rakkisaan jechuu barbaade. Waan tokkoon isinitti hima. Warra fakkeessan jireenyi kiristaanummaa fakkeessuutu hin ta'in ta'uudha. Waaqayyo bara keessan eebbisu. Kanaaf gabaabaatti seenaa isaa yoon dubbadhe yeroo biraa yoo Waaqayyo carraanaa kenne walitti deebina jedheen abdii qaba. Garuu amma kallattiidhaananii maal akka warra wangeela Yesuus Kiristoos fudhateen jiraachuun ta'ufitti jiraadhaa jedha. Ilaas irratti waan isin qabattan hin fudhanne taanaan hin jiraanne taanaan hin fudhannedha. Kanaadha mata dureen keenya. Hin fudhanne taanaan hin jiraanne. Waan isin jireenya kiristaanummaa keessatti beektan namichi kun wangeela fudhateera taanaan wangeelumti inni fudhate jireenya haaraa tokko qaba. Ofuma isaatii jireenya. Phexros faa kana arganii dubbataniiru. Phexros yeroo Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 67 yoo dubbiftan Yesuus hin deemtu sinennaan lakki hin deemne jennaan dubbii jireenya bara baraa nama barsiisu situ qabaa. Jireenya nama barsiisa, jireenya haaraa. Jireenyi akkaataan jireenyaa sadiitu jira. Tokko jireenya isa darbe, jireenya addaa. Macaafa qulqulluudha malee waan yaada kootii miti. Phexros gaafa barreessu boqonnaa tokko lakkoofsa 18 yoo dubbiftan akkaataa jireenya bara isa darbee isa abboota keessan irraa isinitti darbe sana jedha. Efesooniif Phaawulos immoo gaafa barreessu akkas jedhan immoo jireenya isa darbe sana isa mancaa sana boqonnaa 4 lakkoofsa 22 yoo dubbiftani jireenya isa darbe sana bara isa darbe isa mancaa kajeellaa nama goyyomsu isa guute sana isa moofaa sana ofirraa baasaati namummaa haaraa uffadhaa. Kiristaanummaan jireenyi kiristaanummaa namummaa haaraa. Phaawulos kanaaf warra Qorontosiif gaafa barreessu lammaffaa irratti maal jedhan immoo akkas jedha. Boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irraa namni kan Kiristoos ta'e uumama haaraadha. Macaafumti qulqulluun wangeela fudhateera Amaanu'eel yoo jedhani wangeela fudhachuu koo maqaa koo kiristaana ta'e pirootokoolii waldaa guutee miseensa bara duuka buutammaa baradhee kennaa qulqulluu baradhee irbaata qulqulluu fudhadhee calluma jedhee waldaatti dabalamuu koo miti. Kana waldaa kiristaanaatu beeka. Pirootokoolii kana waldaatu beeka. Waaqayyo miseensan qabu hojjetoota qaba. Naadhiisaa warri waldaa bushitan. Kana nan barsiisa waldaa keenyatti. Waldaa kamittuu nan barsiisa. Waaqayyo hojjetoota qaba. Hojjetooti kun immoo warra hojjetamanidha. Maaliin? Kiristoosiin sagalee isaatiin. Ani miseensa waldaatu tu'ettanii waaqayyo isin hin beeku. Ani hojjetaa waldaati. Ani hojjetaa Kiristoos tu'ettanii garuu isin beeku. Tarii naadhiisa alaagoriin ta'in lallabi koo. Daddafeen dubbadha. Kanaafi hin fudhanne taanaani hin jiraanne. Namoonni tokko maala baluttamitti akkasitti jiraata jettu. Amma biyya keenya keessatti namoota warra kaaniin addeessee ofii mi'aawuuf miti gaa. Amma biyya keenya keessatti hin faarfatu, hin lallabuu, qeeseeyyuun ta'uu, hin machaa'u, daansii mishiitii bulu. Amala akkasiitu jira siyaasa. Moor nama biraa yaafadhaa kana beektu. Maaliifi maali jarri kun yoo jettanii hin fudhanne wangeela hin fudhanne. Wangeela gaafa fudhattu si jiraachisan. Jireenyuma haaraa tokkotu isa keessa jira. Maqaan isaa ulfaatu. Jireenyuma jiraattee hin beekne tokkotu isa keessa jira. Jireenya isa waaqarraatu keessa jira gaafanne dhufu isa lafarraa si urgufachiise, isa lafarraa si jibbisiise, isa lafarraa ofirraa gadi natteetu isa waaqarraa jiraachuu jalqabda. Phaawulos kanaaf inni nuyi nama biyya waaqarraatiin inni jedhu kiristaanni tokko jireenya waaqarraa jiraata lafuma irratti. Ganaa dhandhee yeroo mootummaa waaqayyoo dhufu achi keessatti miti asumatti isaaf jiraannan. Waaqayyo sinaa eebbisu.
Tarii lallabi koo shiroof boqqolloo yoo dhabe adaraan dhiifama godha adara. Kanaaf macaafa qulqulluu yoo dubbif waan macaafi qulqulluu jedhe jechuun natti tola. Macaafi qulqulluun maal jedha kiristaanotaan? Maayinni wangeela Yohaannis boqonnaa tokko dubbisa. Jalqabatti sagalee ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofii isaati Waaqayyo ture. Waan hundumtuu isaan ta'e. Isa malee kan ta'e tokkoyyuu hin jiru erga jedhee booddee. Sagalichi immoo ifa namootaa ture. Ifichi immoo jireenya ture. Jireenya sagalee Waaqayyo beektu. Jireenya fudhateetu dhufe. Namni wangeela fudhate jireenya fudhate. Sirumayyuu maqaan kiristaana jedhamtu jireenya irraa mogga'e beektu miti. Jireenya isaanii irraa mogga'e. Malee callu medanii namni waldaa dhaqee faarfannaa faarfatee lallabee basuma ani kiristoosiin fudhadha jedhee mituun taane jireenyuma isaan jiraatan irratti moggaasan. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 jaalattanii yoo dubbiftan yeroo jalqabaaf Anxookiyaatti kiristaanota jedhanidha. Maaliif? Kiristaanota jechuun Kiristoosiin dhugaa ba'u, Kiristoositti amananii jireenyi isaanii kun Kiristoosiin fakkaata. Namni kiristaanota yeroo si arge Kiristoosumaan arge. Kanaaf inni macaafa qulqulluu ergamoota boqonnaa 2 boqonnaa 4 yeroo dubbiftani amantoonni yeroo si warra garaa tokko warra yaada tokko turan Waaqayyoon sodaachaa turan barsiisa ergamootaatti qabamanii jiraatu turan dinqiin humna Waaqayyoo isaan gidduutti hojjeta ture. Ajaa'iba! Dinqii Waaqayyoo bara sana amantoonni kan isaan humnaan naqanii pheenxee kiristaana kana isaan ta'anii Yesuus waasaanii nuu godhadhanii miti. Waan dinqiidha. Yesuus kana naa godhadhanii waa shammatachuu dhaqu miti. Utuu billaadhaan isaan biraa muramanii anoo kana naa wayyeedhaniitu billaadhaan muramu kiristaanummaa fudhatu. Jireenya isaanii namatti tola qaba. Haasaa isaanii namatti tola qaba. Tokkummaa isaanii namatti tola qaba. Namni hundumtuu waan qabu gurguree fideetu harka ergamootaatti kennan. Waayyuu dhabanii rakkatanii beekan jireenyi isaanii qixxummaatti nyaatu turan. Namatti tola. Humnaan dhiibbatanii gara waldaa kiristaanaa dhufaa turan. Nama biraa du'amu malee waatu ta'aaf miti. Ammas waldaa kan namni dhaqumee yoo naa dhiisuu baattanis maa inni miti badaa waan akkasii jaalladhu. Naa huccisiina. Amma kiristaana waldaa si'ana maaliif dhaqame jettu? Waan argadhaa dhaqa. Waan argadha. Abaloo erga waldaatti deebi'e hin soorome. Abaloo erga waldaatti deebi'e hin guddate. Abaloo erga waldaatti deebi'e baasuma akkuma inni ta'e bara sana waayyuu ta'ee fi miti. Alangaan reebamu, leencatti kennamu, ibiddaan gubamu, goraadeen gorra'amu. Kanuma keessa namoonni faarfataa gara hoolicha araaraa kana dhaqu. Maaliif jireenya jiraatu? Jireenya jiraatu. Tokkotu maal ta'a yoo waldaa keenya dhattee asuma iddoon jiraatu Naqqamteen jiraata. Maal ta'a waldaa keenya dhattee hiriyaa isaatiin. Maalan hojjedhaa? Kana naafati gargar baanu sanbata guddaa ganama qofa. Kanarraa kana fe'oo definoo wajjin lamma qidaameetti wajjin dhunna wajjin nyaanna. Qidaamee masaayitii ganamaa na obsuu dadhabdee jireenya keenya tokko. Argitaniittu. Dhiibbaa kan isin uumtan faranjii jetti miniire. Life is greater than word jetti faranjii. Jireenyi ati jiraattu jechoota ati jettu caalaa si ibsa. Kanaaf namni wangeela fudhateera yoo jettan gaaffii kooti naaf. Naaf gaaffii kooti har'ayyuu. Namni Yesuus Kiristoosin fudhateera. Gaaffiidha naaf. Sagalee Waaqayyootu maal jedha? Egaa Yesuus Kiristoos Yesuusin akkuma fudhattanitti itti jiraadha. Yesuus Kiristoosin akkuma fudhattanitti itti jiraadha isatti. Kiristoositti. Isatti jiraadha. Itti jiraatama waan ta'eef. Jireenya haaraa tokkotu gaafa Yesuus Kiristoosin fudhattee kaaftee jireenya haaraa tokko jalqabda. Waan haaraa tokkoof keetti argita. Maqaan isaa eebbifamu. Waan dinqii tokkoof keetti argita. Barabaraan kan namni sooromee jiraatee hin beekne. Barabaraan namni addunyaarra qaroomee jiraatee kan hin beekne. Barabaraan namni maayinni filosoofii ta'e, saayinsistii ta'e, warra naasaa jettan kana ta'e, dookterummaa isaa fudhatee, sabi ispeeshaalistii jedhan ta'e, maayinni alkeemistii ta'e, jireenya inni jiraatee hin beekne tokko jiraatti. Gaafa Yesuusin fudhatte.
eessaa dhufa jireenyichi waaqarraa dhufa. Ameen. Maqaan isaa ulfaatu. Akkamitti eessaa fuute yoo jettan adaraa keessan of keessaa fuudhee naasaa miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 dubbisa. Akkas jedha. Beekutaa sanan dubbisa. Yohaannis boqonnaa tokko. Wangeela isaa jechuudha. Daddafeen dubbadha. Akka yeroon keessan nyaatamnetti. Akkas jedha. Lakkoofsa 12. Amma isa simataniif ijoollee Waaqayyo akka ta'aniif haboo isaaniif kenne. Isaan warra maqaa isaatti amananiidha. Isaan kun Waaqayyotti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha fooniitti yookiis immoo fedha dhiiraatti hin dhalanne jedha. Konfiyuusa isin hin godhin egaa. Gaafa Yesuus Kiristoosin amantee sagalee isaa kana fudhattu fedha biyya lafaa fedha isa kan biraa fedha isa kan addaa hundumaati baastee fedha Kiristoos fudhatta jechuudha. Na duukaa jirtu miti isaadha. Fedha fooniitti yookaan fedha dhiiraatti hin dhalanne warri kun warra kam isaan warra sagalee isaa fudhatan. Warra fudhataniidha. Kunoo sirra haboo ijoollee Waaqayyoo jedhamutu isaaniif kenname. Isaan kunoo warra waaqarraati dhalataniidha. Phexros immoo bareechee nuu jabeessa kana. Boqonnaa tokko lakkoofsa 3 yoo dubbistan bareechee jabeessa. Lammaffaa nu dhalche jedha Phexros immoo gaafa barreessa. Lammaffaa nu dhalche. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu ijoollee lammaffaa dhalataniidha. Sanyii waaqarraati. Hoolaa diyaanamash maaraboosiyaa. Kana caalaa kan na boqochiisu hin jiru. Sanyii waaqarraati nuyi. Sanyii jiraataadha nuyi. Akkeedhu Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya lakkoofsa 3 irra dubbisa. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galannaa ta'udha. Inni haraara isaa isa guddaadhaanidha. Yesuus Kiristoosiin warra du'an keessaa kaasuu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamne akka jiraannu fedhe haaraa godhee nu dhalcheera. Haaraa godheetu nu dhalche Yesuus Kiristoos. Maaliif nu dhalche? Abdii jiraataatti akka jiraannuuf. Abdii jiraataa sana qabanne abdiin sun maali jedha? Abdii sana lafa kaa waan hin banne jedha. Waan hin banne. Waan xurii hin qabne. Waan gaddeebi'aan adeemne. Isa Waaqayyo keessatti isiniif eegamee jirutti darbitanii akka argattan godheera. Ganaa godhaa miti. Raawwateera. Gaafa lammaffaa dhalattee jettu waan raawwatame sana keessa jiraatti. Isa dhumneedha. Isa xurii qabneedha. Isa gaddeebi'aan adeemne jedha. Isa jiraan nagaa. Gaafa Kiristoosiin sanyii sanaan lammaffaa dhalannu isa jiraan. Akkaataan jireenya waan sadii daddafeen dubbadhe darba. Tokko akkaataa jireenya isa darbee isa moofaa isa mancaa'eedha. Lammaffaa akkaataa jireenya isaa har'aa bararraa Roomee boqonnaa 12 keessatti argitu. Jireenya isa bararraa isa darbu kana duukaa hin bu'inaa isa duukaa lucca'inaa hin darbiti ijoollee. Sooromnes, hiyyoomnes, bareennes, fokkifnes, nutti toles, nutti toluu baates hin darbiti barri kun. Walitti qabamtee xaragamtee sokkiti. Hin gaddinaa. Hiruma sokkisiisa Waaqayyo. Waaqayyoof ulfinni guddaan haa ta'u. Daguugee ishee balleessa Waaqayyo jedha. Hin darbiti. Waan hin darbine maaltu jira ree jedhama. Isa hin darbine Yesuus Kiristoostu jira mana. Kanaaf Yesuus Kiristoos Waaqniif lafti hin darbu jedhe sagaleen koo garuu tokkoyyuu hin darbane. Isa hin darbine kana qabattee ati hin gammaddu maqaan isaa haa eebbifamu gaafa amma biyya bareede keessa jiraattu maali kurettanii gamoo ishee dinqisiifattanii waan istaayilii ishee akkaataa ijaarsa ishee akkaataa jireenya ishee dinqisiifattanii abeettettuni hin sokkiti dhagaan dhagaa irratti naftu dulloomteetti. Guyyaa tokko Yesuus fiishkaatti afuufa gaafa ishee wal qabattee dhidhimtooti immoo dhaabattee ilaala safuu'ettan. Waaqayyoof ulfinni guddaan haa ta'u. Isa isaanii gaafa Waaqayyo xaragee balleessu safuu Waaqayyo ansi biran jiraa jetta. Gaaf tokko isiniif har'ayyuu isiniif haa galu maqaa Yesuusiin. Ameen. Amma dhugaan kun namaan galiinitti garuu nama weennaasisa jarama. Maal jechuudha nama jechisiisa. Yeroo darbeen Adaamaa konfereensii tajaajilan ture.
Daarii kiddoo jedhamu buna bareedaa jira, buna gosa hundumaa jira naannan. Achachinuu obaasu waldaan. Gaafa dhannee jennu makiinaan isin dhuguma biyya kana keessa jiraan jenne achi jira. Eewutu qabatee jira. Ijoollee shishifii xixiqqoo sossoolana isa yuuba banattee gaaddisa kanatti nam'itee caatii ishee qaamti. Gaanjaa ishee xuuxitti nam'ite. Makiinaa miliyeena 12, miliyeena 8, miliyeena 20 kana qabattee miila ishee baafattee irra teessi. Inni tokko akkasedha. Amma naafati kanuma keessaa sheenkaan keessa teessee raftee caatii qaamti. Anaafati kana keessaa lafa battifnaa waggaa amma kanaa jedhe. Kaansaa ulfaatu. Kaan waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Asaaf gaaf tokko akkas jedhe. Macaafa faarfannaa 73 yoo dubbiftani Asaaf akkas jedhe. Waaqayyo kun jedha. Warra Israa'eliif warra isa abdataniif gaariidha. Bareechee kaasetti. Ani garuu kufuu bitintiree kufuuf ga'eera. Dadhabeera jedhan. Yeroo warra jal'oota laalu kanamee nan weenna'e, nan qaana'e, saawwan isaanii lakkuu dhala'e, ija isaanii cooma bubbukossa'e, jireenyi isaaniif mijatee, anaaf waa hin taane warri gaaffii qabdan isiniin deebisa. Waa hin taane naafate. Meerreen jiru ankoo ofumaan harka koo qulqullummaatti eeggadhe, ofumaan arraba koo eeggadhe, gaabbuu jalqabaa. Balbalarra dhaabatee jara laale. Gaabbuu jalqabe. Hin gaabbina kan keessa caalutu jira. Kan carraa tokkittii kanaan deemaa jiru. Darbaa jiru. Gaafa mana waaqayyootti ol gale garuu naa galee. Wanti biyya lafaatti sii galuu dide sii gala mana waaqayyootti ol gali xaxadhu. Akkeenu gaafa mana waaqayyootti ol gale garuu naa gale jedhe. Isaan edaa lafa cirracharra dhaabatanii jedhe. Ni cucaatanii badanii. Ani garuu si birattan of argeera. Ameen. Ameen. Yesuus biratti of argine nuyi. Isatu nutti tola. Oolii isaanuuf qoricha. Jireenyi isaanuuf qoricha maqaan isaa ulfaatu. Nama aleen as keessa jira. Aleejjin waggaa 10 wayi fuulduraa kaafnee hojii kana hojjenna. Waan nama kolfisiisu baay'ee. Waan asirratti ka'uu hin danda'amne baay'ee isaa. Biyya tokko deemne ni hanqaaquu wicii qabdu nu affeelaniiru. Waan namni hin taane baay'ee bakka aleen morbe asirra jira. Amma tokkotu dhufe mana koo bulaa tajaajila irra turre carraa ta'e mana bulaa 2005. Amoo jedhennaan baay'ee nama gaddisiisa naan jedhe. Maal jennaan bara makanaa tajaajilte ebeluuf hakkoo si booddee jalqabanii ebeluuf hakkoo akkas jedhen sittan himan jedhen. Akka jara kanaatti hin jedhen tasaabii 20-30 qabaachurra harree qoraan namaa cabsitu dhabuu wayyan jedhe. Maaliif sammuun koo waaqayyo wajjin nagaadha jiru. Kiristiyaanummaan tuullaa birrii isaa miti. Nagaa isaati maqaan isaa ulfaatu. Qannoo isaa miti. Boqonnaaf aara galfiisaati. Waaqayyo bara keessa na eebbisa. Tarii gaafan jedhu waaqayyo namaan kennuu miti. Hin barbaachisuu miti. Garuu waan isinitti himu lammaffaa warri dhalatanii nagaadhaan eebbaan gammachuudhaan Kiristoosii wajjin akka jiraatan isinitti himu barbaadeen. Gara malee kana nu banne. Waaqayyo bara keessa na eebbisu. Egaa hin darbiti. Jireenyi kun hin darbiti joo. Warri har'a qabdanii bor qabdu. Warri har'a dhabdan bor qabdu joo. Kanan shakkinaase. Warri har'a kuftan bor hin kaatu. Sagalee waaqayyooti. Warri har'a bor dhabdan bor hin jabaatu. Warri har'a harka qullaataatan bor harka guutuudha. Waaqayyooma keenya takkas godha. Inni daaraa keessaa fuudheetu moota gidduu teessisa itti garbittiin waaqayyo. Inni gurguddootaaf qabbaa qabeenya harka duwwaa gadhiise garboota isaa garuun kabajette. Si kabajuuf jira waaqayyo. Asuma lafarratti kabaji waaqayyo kabajamtee salphatte miti garuu utuma kabajamtuu ulfinaa gara ulfinaa isa Phaawulos jedhu sana deemta malee hiyyummaan lallabaa miti. Povertiin lallabaa miti jira miti. Waaqayyo gooftaan hafuura hiyyumaanuu laanne. Hafuura rakkinaanuu laanne. Warra na ofirraa hafaniyyuu warra kaaniif ga'oo ta'an waaqayyo nu godheera. Sagaleen waaqayyo akka jedha. Hurraa nyaattu tun ta'in irraa hafaa qabaattu. Waaqayyo bara keessa na eebbisu hin darba biyyi lama. Kanaaf hin cannaqamina. Hin darbi ta'edha. Itti maasif. Yeroo isheenis hin caqachattu hin sokkita. Xaragamtee badda guyyaa tokkodha. Sirran turtu. Waaqayyo ergaa tokko na dhageessisa.
namni as keessa na wajjiniin amma sini wajjiniin hirmaataa jiru nama dukkana Waaqayyo fuula isaa duratti argee dhiyootti guyyooti kun utuu keessaan dhumin Waaqayyo argee fuula isaa duratti lafa haaraa kennuuf tas keessa jira. Ergaa keetiif Waaqayyo sirraa dabarsuuf jira. Amen. Amen. Ofii inaatitti rakkattu kana sirkaa fuudheen gatee waa. Amen. Anatu murtees, anatu jala mure irree kon ol kaasee siif jira siin jedha. Amen. Waaqayyo gooftaan maccaas yaa eebbisu. An ergaan dhaga'eeti. Waaqayyo sinaa eebbisu. Kan biraa waan asitti jireenya inni sadaffaan jireenya isa karaa wangeelaa dhufeedha. Fudhanneerra taanaan isa karaa wangeelaa dhufe jiraanna. Fudhanneerra Kiristoosiin taanaan jireenya isa karaa wangeelaa dhufe kanaan jiraanna. Jireenya fidee dhufe jireenya haaraa tokko. Jireenya namarraan dhaalamne tokko fidee dhufe wangeela. Jireenya barumsa dhabneen dhabne. Jireenya baadiyyaa teenyeen dhabne. Jireenya magaalaa teenyeen dhabne. Jireenya qaroomneef hin argamne. Jireenya doofofneef nun darbine. Jireenya iddoo gaarii jiraanneef hin arganne. Jireenya iddoo gadaanaa jiraanneef hin dhabne. Jireenya haaraa tokko warra sagalicha dhaga'aniif dhufeera. Jireenya nu rukutee nuun kennine. Jireenya namni nutti iyyee nurkaan fudhanne. Jireenya mandaraa nu dhiibanii nurkaan buufne. Jireenya ho'isanii keessa nun keenye. Jireenya namni ajjabee nuuf hin laanne. Jireenya namni nu ajjabuu dhiisee nurkaan hin bal'eessine. Jireenya jibbamne nurkaan fudhatamne. Jireenya jaallatamne nu biratti nafne. Jireenya haaraa tokko karaa Yesus Kiristoos wangeela isaatiin fudhanneerra. Kanarra illeen jiru maqaan sabara baraan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Amen. Hintaa lallaba kanaaf Amaanu'el jedhani ta'u jedhu turan. Hintaa tanaan jedhe. Jireenyi wangeelaa akkasilaa ergaan sitti hima. Jibbamteef, qofaa taateef, laga dhabdeef, nama dhabdeef, birrii dhabdeef, beekumsa dhabdeef, maatii dhabdeef kan sirkaan fudhatamne. Jireenya namni ho'isee siif hin kennine cabsee gara keetti dhufeera Yesus Kiristoos. Amen. 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 Dibora basaa tlava diana mashia. Amen. Jesus. Ilaa jireenya qabna. Sirkaa fudhachuu kan hin dandeenye jireenya haaraa tokkotu siif jira. Amen. 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 Jireenyichi fudhanne jira. Jireenyichi salphaa miti. Amen. Waaqayyo warra isatti amaneef warra sagalee kana fudhataniif jireenya kana kennela. Amen. Hallelujah. Jireenya banne jireenya dhumne kana sinii kenne Waaqayyo. Amen. Amen. Tokkotu tureera yeroonsa iddoo tajaajila steejii guddaa kiruusedii irratti na arge. Dur inni hojjetaa mootummaatii waldaa keenya naannoo keenya dhufee tajaajila. Warra ciccimoo warra yeroos elementary baranna warra high schoolii baratu warra namoota safety qabanitti ofitti waamee isaan kanatu dibama hidheetu kadhannaa godhaaf. Nuun ofitti nun butan olluun gashan manayyuu waan waldaa keessaa yaadadhu guyyaa tokko warra dibamanii tu kadhatamaa fedhame waldaan eeyyamteefi warra dibaman jedhanii ijoollee warra abbaa qabeenyaa warra gaggaarii sana fidanii waldaa keessoomaaf sagadaanii tajaajiltoota waaman guyyaa jimaata galgala sanbata duraa guutuu kadhatame sanbata guddaa isa xumuraateedha. Mee warri isaanigaa fuula Waaqayyo duratti warra fo'amee jedhanii kadhataafi turan soomaaf sagadaan. Me warri hafuuran qabne warri gogoon harka ol kaasaa innaan harka ol kaaf kaansaa ol faana dhuguman qabnu qaba samma seenaa shawwadaan hin jiru yeroo simmoo 91 dha na yaadan harka ol kaasaa innaan harka ol kaaf ijoollee baay'ee taane wayyoo warra gogoo kan akkam goonan ani gaafa sana gaana argateef nan arganne isaan beeku ijoollee baay'een na biraa diddiibame hin kukkufan ani garuu kufne gaafa waan akka ta'e hin beeku. Gaafa sana yerooma sana dibamanii yerooma sana ayyaan argatanii yerooma sana mul'ata arganii achi ba'anii dubbatan kan jedha warri sun utuu warri jimaataa kaasan kadhatanii fi warri sanba guddaa galgalaa argatan safuu dhabbaako maqaan isaa ulfaata jarattiin immoo isuma dhuga warra sa'a namaatissitu baadiyyaa keessatti nalatti guddatu warra sa'a namaatissitu warra soqaa namaa sottu warra aramaa namaa aramtuudha jarri
Maali jedhani na yaadadha garasa. Maali jedhani waaqayyo nama dhibee dhabee joonjoftuu joortuu warra akka sarootaa dibaa jedhan. Dhibee gaa waaqayyo. Kaansaa ulfaata. Nama gaafa. Amen. Inni gimbii isteediyeemii irratti na arge gaafa sana akkas jedhu. Abeet naan jedhe inni tokko. Si ta'uun irra hin turre kan akkas tajaajilu isteejii kana dhufee kan qabatu. Eebee lufaa ture naan inni yaada kee jedheen bira darbe. Maal godha? Fo'annaan isaa ajaa'iba jedhama. Akka namni yaadutti yaadu maal jechuuf hin jedhe jireenya Kiristoosiin argame maqaan isaa mee gammadaame dhugaan isiniin jechaa Amen. Hallelujah. Mootiitti mari'anne gareetti mari'anne mana keetti mari'anne maatii keetti mari'anne sartifikeetii keen ilaalle cabsatee karaa haaraa jireenya Jesus. Amen. jireenya namaan hin kennamne tokkotu gaafa wangeela Yesuus Kiristoos fudhattu waan namaan hin kennamne tokko fudhattee nan gabaabsa jedhii keessa isin duraaf waan namaan hin kennamne tokko fudhatte jireenyichaan isinitti waan namaan hin kennamne maalidha? Gooftaa Yesuus Kiristoos ulfaadha. Waan namaan hin kennamne tokko jaalala Waaqayyoo raawwachuuf jaalala Waaqayyoo jiraachuu kun salphaa miti jechuun. Yesuus Kiristoos gaafa waaqarraa dhufu waggaa 30 tajaajilte, waggaa 30 qeesii taate, waggaa 20 faarfatte, waggaa 20 immoo raajinaa dubbatte dhabite. Meeqa naa jiraatte? Naa jiraatte ta'e. Isinitti toluu dhiisuu danda'a. Yesuus ammatu kallattiin dhufeeti. Manni Waaqayyoo mootummaan Waaqayyoo gaaraantii isa biyya lafaa hojii fudhatatu hin taane. Muuxannoo biyya lafaa fudhatatu hin taane warra isaaf jiraatan fudhata. Jireenya fudhata. Warra isaaf jiraatan. Amen. Maali jireenyi kun isinitti hima? Jaalala isaa akka jiraannu, jaalala isaa beekne, jaalala isaaf fo'amne, jaalala isaaf bitamne akka jiraannuuf jaalala isaan guutamu jireenyi nuu kennan. Kennaa guddaadha. Kennaa guddaa. Jaalala Waaqayyoo jiraachuu danda'u. Maali kana eessaa fiddee nutti himta yoo jettan Yesuus Kiristoos akkas jedhe yoo na jaallattu ta'e abboommii koo eegaa. Yohaannis immoo akkas jedhee barreessa ergaa isaa keessatti karaa nuti ittiin abboommii Waaqayyoo raawwannu jaalala isaatiin. Karaa nuti ittiin jaalala Waaqayyoo jiraachuu dandeenya. Kanaaf warri Phaawulosiin hin deemina dura warri Samaariyaa warri Yerusaalem siidu siree si garafu jedhannaan akka jedhe Phaawulos. Ani du'uudha reebamuu miti jedhe ani du'uudhaaf iyyuu jedhe qophaadhannaan jaalalli goofticha haa ta'u jennee dhiifneedha. Marii waan barsiisan kuni namoota baay'eef galuu dhiisuu danda'a. Maal jechuudha? Jireenyi wangeelaan argame jaalala Waaqayyoo raawwachuudha jenne jara waan tokkoon isinitti hima. Barattanii beekumsa gurguddaa qabaattanii sooromtanii jaalala namaa jiraachuu dandeessu malee jaalala Waaqayyoo jiraachuu dandeessan. Yoo Waaqayyo gargaare garuu sooromtanis barattanis yoo Kiristoositti amantan jaalala Waaqayyoo raawwachuu dandeessu. Jaalala isaa jiraachuu dandeessu. Warra jaalala isaa Yesuus Kiristoos akka isinii galutti dubbata. Yesuus Kiristoos kadhannaa nu barsiise jennaan yaa abbaa keenya isa waaqarra jiraattu erga barsiise booddee jaalalli keenya waaqarratti ta'e nu gidduutti ta'u isa jiraannaa jedhaa. Jaalala Waaqayyoo warra jiraatan. Fedha Waaqayyoo warra jiraatan. Yesuus Kiristoos yeroo gaara Golgootaatti ol ba'ee Geetesemaanitti kadhatee akka ni jaalladhe miti akka jaalala keenaaf haa ta'u. Jaalala Waaqayyoo Kiristaanni jireenya gaafa jalqabu gaafa jireenya wangeelaa jalqabu jaalala Waaqayyoo jiraachuu jalqabu. Maaliif yoo jettan Waaqayyootu jaalala. Jaalalli immoo hafee jiraata. Wanti Waaqayyoon define godhu, wanti Waaqayyoon ibsu waan kan biraa miti. Guddaa yoo jenne guddaa caaluudha. Beekaa yoo jenne beekaa caaluudha. Jaalallan maqaansa. Inni Waaqayyo argee isin gidduu jiraatu. Ilaa dhaggeeffadhaa. Inni Waaqayyo argee isin gidduu jiraatu maali jaalala? Mee waldoota torban Yohaannis ergaatti barreesse tokkoon isinii kaase gara xumuraatti maal jedha beektuu ergaa sanarra? Kana gooteetta faarfatteetta lallabdeetta humna xinnoo qabda dubbii koo heddeetta sana gooteetta bayeessaa gaariidha. Garuu jaalala ishee qabdu sana irratti dhiisuu keessa irratti argadheera. Hidhaa waan hundumaati, gudunfaa waan hundumaati.
Jireenya jaalala Waaqayyoo raawwatutu jiran. Gaafa sana asii gadi lakkaa'amta. Waaqayyo gaafa jaalala isaa jiraachuu jalqabdu asii gadi mucaa koo jedhee si lakkaa'ata. Waaqayyo bara keessatti sinaa eebbisu. Mucaa koo. Mucaa koo kan inni siin jedhu gaafa jaalala isaa jiraattuudha. Jaalala Kiristoosiif jenne Yesus Kiristoos kanaaf akkas jedhe lallabi kun yoo isinii galuu dhaabate. Yesus akkas jedhe namni na caalaatti jedhe kan biraa jaallatu jedhe anaaf kan malee miti. Anaaf kan malee raawwatee namni amma kam caalaa jaallata Kiristiyaanis amma. Laphee isaa irratti jaalala eewutu moo jira? Beellama namaa moo beellama Waaqayyoo eegamma namni si'anu? Sagantaallee qaba, kadhannaallee qaba. Garuu qabaluuf ammoo na komatu jedhee iddoo sana dhaqa. Amma immoo afooshaa fi diriitti deebiteetti biyyi keenya. Waaqayyoo ishee gargaaru. Dhugaan isin jecha waldaa Waaqayyoo fuute waldaa afooshaa, waldaa iddirii. Warri iddiriichi tafa, warri afooshaa maal godhaa jetti. Waldaa Kiristoos waldaa afooshaa gochaa. Waldaa tokko dhaqeennaan maaloo daraa keessan immoo seexana sinifatinaa kadhannaa immoo adda baaftanii godinaannaan kubbaa keetti taphattu reeyos immoo hin jedhin kan seexanni keetti hin ifatamne kan dhukkubsataa waldaa keetti hin fayyine isteediyeemiidhaa kubbaa keetti taphatu moo muuzii mana siniimaa dire. Dhaggeeffadha. Waaqayyo gaafa jireenya haaraa sin jiraachisu kanumaan nan dhaabee sabiraatti darbaa. Yesus Kiristoos gaafa jireenya haaraa si jiraachisu jireenya jaalala Waaqayyootiin guute si jiraachisu jalqaba. Namni wangeela Yesus Kiristoos fudhate jaalala Kiristoosiin guutamaadha. Jaalala Kiristoosiin raawwata. Jaalala Kiristoosiin jiraata. Waaqayyo moora jaalala isaatiif jiraataniif jira. Amen. Oh my God. Amen. Jaalala isaatiif jiraadhu inni siif jira. Amen. Ilaboria. Isanni Paulus eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa. Billaamo, abuumo, argachuumo, ol ka'uumo, gadi bu'uumo isa kamtu gargar nu baasa nu jaalala Kiristoositti raawwatee gargar nu baasa. Eenyutti jaalala Kiristoositti. Amen. Jaalala isaati. Jaalala isaa eenyutu nu baasa. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu tokkotu Amen. reebani. Hinniftu Yesuusina hinniisu jedhe. Maaliif hinniftu na dhiigi Yesus Kiristoos rifeensa maataa amma miillaatti wal fudhatee jira. Maansi Amen. dhaqeen qabbaneeffadha. Qabbanatu jiraachi. Dhiisi gasamoo asii qubannaatti kilaashii ishee deeffattee deemtedha. Gaafati jaalala Yesus Kiristoosiin guutamtee adeemtu hunduu sirraa harcaa. Isa kaayyoo biraatti jaalalli dhaabate. Jaalalli danda'aadha. Jaalalli hafeefa. Hundumtuu kennaa baay'een hin darbata. Warra Qorontoosiif gaafa barreessa. Hunduu hin darbu. Garuu jaalalli dhaabatee hafe. Gaafa jaalala Kiristoos jiraachuu jalqabu. Wangeela fudhadheera jennaan jaalala Waaqayyoo sitti urgaa'a. Jaalala Waaqayyoo dheebotta. Yoo Waaqayyoo ciisi jedheen ciifta. Yoo Waaqayyoo ka'i jedheen kaata. Yoo Waaqayyoo deemi jedheen deemta. Milkaadhaga. Nama jaalala isaa raawwatu irratti Waaqayyo jaalala isaa raawwata. Maasii jaalala Waaqayyoo taataga sirraa biqiluu jalqaba sanyii haaraa. Sanyii haaraa biqiluu jalqaba si keessa laphee kee keessa hafuura kee keessa mana kee keessa gola kee keessa waatu biqiluu jalqaba. Maaliif jaalala jiraata. Maasiin Waaqayyo hojjete jaalala waan ta'eef gatiin Yesus Kiristoos kaffale jaalala waan ta'eef mata duree Waaqayyo. Amen. Waatu biqila gaasii keessa gaafa jaalala isaa jiraatan. Waaqayyo jaalala isaa jiraattu si yaa dandeessu. Amen. Oh my God. Gooftaa Yesuus ulfaan. Ilaa gaafati jaalala isaa jiraattu mee ilkeesi waraaneetu sirraa bu'a. Hinduutu raawwatte. Oh my God. Riippoora saltalabadiya. Waaqayyo haa ta'u. Warra jaalala Waaqayyoo jiraatu ilkeen du'aan danda'u, ilkeen dhukkubaan danda'u, ilkeen hiikaan danda'u, ilkeen rakkinaan danda'u. Maaliif jaalala isaa jiraatu waan ta'eef. Warra jaalala isaa jiraataniif Yesuus jira. Yeroo isaan muddaman anatu jiraa jedha. Yeroo isaan beela'an anatu jiraa jedha. Yeroo isaan miidhaman anatu jiraa jedha. Yeroo isaan diinaan wal falman anatu jiraa jedha.
Abeet, Amen. abeet. Amen. Jaalala Amen. waaqayyoo gootaniidha. Hallelujah. Amen. Qonnaa kudhan gaafa barreessu lakkoofsa 36 wanti dubbiftan jaalala waaqayyoo gootanii isa waaqayyo abdachiise argachuutu isin barbaachisaadha. Jaalala waaqayyoo gootanidha. Har'a jaalala waaqayyootu laphee namootaa keessaa dhibe. Jaalalli waaqayyoo laphee kee keessaa guutu. Mana kee keessaa Amen. Amen. dhuunfatanii Amen. 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 mar'ataa dadhabeef jaalala waaqayyoo jiraata ture. Ofii isaaf miti waaqayyoof jiraata ture. Bofaan ciniiname waaqayyoof jiraata. Rakkatee waaqayyoof jiraata. Hammam dadhabnullee waaqayyoo jaalala isaa yoo jiraanne waaqayyo warra isaaf jiraataniif jira. Nan dubbadha erga waaqayyo yerooti dadhabdu yerooti kuftu waaqayyo nama jaalala isaa raawwatu duukaa bu'ee tiksa. Aizoon kana ko aizoon Amen. aizoon ala ko jedha. Harka qabeef Amen. waaqayyo isaa raawwatan hordofuudhaan. Amen. Akkati na jaallatu argeera Ibraahiim kanaafika. Argeera baqaarraa booddee qorumsi jiru si bira jedhe raawwadhee kuteera siif sanyiineef ta'uu haaraan gala akkati na jaallatu. Amen. Ilma keerra billaa keesse ilma kee qaluuf aarsaa goote bakka jaalala koo argeera asan jiraamani sirraan fagaannani kayyade waaqa'ee jira jedhe. Amen. Oolichi dudduuba ture oolichi kakuu haaraa si fuuldura jira. Jaalala isaa Amen. waasii qophaa'ee jira. Jaalala isaa raawwatu malee tulluutti dhaloonni beela'an irraa waa nyaatta. Jaalala isaa Amen. raawwatu malee guyyaa dhalootatti dhiyeessiif bari'a. Jaalala isaa raawwatu malee guyyaa namootatti dukkanaa'e biiftuu haaraa sii ba'a. Maqaa Kiristoos dhiyeessuuf Amen. kun isiniif haa ta'u.